أكمل جرتو أمتك إنك بجمع في جالة فما بقجرات تلسين جتشا أرموكم وكمر بتن كنا كابولي كونسرتي دبي جرا كنافو سبتمبر دي دبي سديت كل كيسانو لمان وموك عستيراتن أكن ران حفني أكن ران حفني سنين جدا شمار كفولي حواس الدنيا كما جمع في جالة ما أمة اليونايتد العرب البيت الدرجة الثاني يبرون أصله قدار سكرات كوسوك أرجمنا كنا قابل jadi demi sendiri berbahagia bina isin hegna isin abdulna kamu lekonsa Oro akkam jettu nagaa jirtu an nagaa jira eentu dhufe beektanii ibro ka akka malee jaalladhu fi ka akka malee kabaju dhugaadhaan bira jira ija keessa laalaaraani gaafa guyyaa 28 eenyullee akka irraa nama qasiir aljawaa Kamulee konsartii guyyaa sadii qofatu jechuudha. Maalii bareedina kana kan jiru jechuudha. Gaafa Seekteembar 28 wal argaa galma Alqasaa. Akkasuma immoo weellisaan keenya kan keessa jira. Narraa nafinaa jira. Nutis immoo afuutti hin jirru kotta. Ashama arkafuune ummata keenya kabajamoo jaalatamoo kanneen United Arab Emiraat keessa jiraatanii fi kanaaf hundi keessan waamicha taasisaa turtan itti fufaa waamichi keenya Seepteembarii 28. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أكم جبتان وساتكمو سيتمبر قبل الدنيا سديدتي. أنا جرات حواسكو حواسوركي نجيني كيف بوجهك كان جال الله وكجست مرة سنة الكوجتة كاموني كونسرتي ويا سريكو فتنافيجا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي جدا artist Ibro Ibsadi welcome to Dubai Jennani Jirra Simanelle Jirra naga naga dhuftan jechuun barbaada itti aansuudhaan dammoo manni keenya manni fageenyi hin daangessin United Arab Emirates keessa jirtan UAE hunda keessa jirtan Seepteembar gaafa guyyaa 28 Qasrul Jawaahir hin hafamuu hin hafinaan dhaamsa kooti.